Namoonni wanta kana mataa keessanitti dibachuu jaallattanii hojjetattanii mataa keessanitti fayyadamuu dandeessu. Tokkoffaa mataa laaffisa, lammaffallee bubuqqa'ina mataa hin qannasa, caccabuu mataallee akkanuma. Keessumaa warroonni mataan keessan jabaatu jajjabaa ta'e hedduutu akkasii laaffisa isiniin jedha. Dheerinaaf illee saffisiisaadha. Itti fayyadama. Akkanatti dafaa jiru. Akkanatti daffisiisee bisheessee keenya jechuudha. Dheera kana ilaaluudha. Kanatti fayyadama. Itti fayyadama. Warroonni fayyadamtan hin beekne keessumaa baay'ee si fayyada. Itti fayyadama. Faayidaa isaa hedduun argeera. Amma mataa kiyyatti kana dibachuu fedhanii maal yaa Rabbi maqaan isaa na jalaa bade. Ofii makoon hojjedhe garuu na jalaa badela. Suuraa isaa viidiyoo irratti asinii kaa'aa cirraadhaan fayyadama. Kanaan calaladha. Amma kanatti calaladha jechuudha. Yeroo waliin guddatu. Mataa kiyyaatti xinnoo mashiinadha. Naatiin yaa maqaa isaa irraa fadhee garuu wadda shantanima. Kana xiqqoo ishinitti dabala. Walitti fayyadama. Kunoo akka qibaatiitti qofaatti garuu baay'ee mataaf gaariidha. Qoshin furdatee keessumaa warra mataa keessan jajjabaatuuf baay'ee gaariidha. Maqaan isaa na jalaa badee garuu kanaan duratti fayyadamaa tureera. Kanaatiif itti fayyadamaa isiniin jedha. Ani kana fayyadama. Kanatti naqadha.
Keessumaa warra mataa keessan jajjabaatutti fayyadama. Baay'ee isinii laaffisa. Maqaan isaa jira badee garuu suuraa irratti sineekaa yeroo yaaddu maqaa isaa jechuudha. Itti fayyadama seera. Maşallah.